maqaa rabbiitiin jamarraa darsiin keenya jechuudha darsii riyaadi saalihiin darsii riyaadi saalihiin irraa baaba mujaahadaa jedhu geenyee jirra jechuudha. Baabul mujaahadati baaba jedhu geenyee jirra jechuudha. Hadiisa 97 geenyee jirra kabaaba kanaatti hadiisa sadaffaadha. Ani ibni bismillahir rahmanir rahim. Ani ibni Abbaasin Abdallah ilma Abbaas irraan si odeessa. رضي الله عنهما الله جبنا سلمان الرافا جيسو ربي سان الرلمان الرايو هجالته قال نجد عبد الله بن عباس قال رسول الله اللهم صل على محمد وسلم ارجمان الله نجد نعمتان نعما لما نعمتان يا بني ما لما نعمتان نعما لما جيتشو نعمان لما مغبون نعمتان نعما لما مغبون دغتا دغمادا فيهما نعما لما سنة كيستي كثير من الناس الرهدون نمراتئ هدون نمراتئ هدون نمراتئ نعما لما سنة كيستي دغمادا جيتشو dagamee jira jechuudha yookaan qananii lamaan sana keessatti hollaalee jira jechuudha. Sun maal as-sihhatu fayyaa wal faraag boqonnaa fayyaa qabaatuudhaaf boqonnaadha jechuudha. Kana lamaan keessatti ilmi namaa of dagatee jira. Beekeellee shukrii godhaan jiru waan inni qabu kennaan jiru jechuudha. Waan faraagummaan boqonnaan qabuu fi waan jechuudha fayyaan qabu kennaan jiru jechuudha. رواه البخاري بخاري تديس كنا وديس غاري حديث كان الراغ باب متي ونينو تفود انو مال جنان غاري وفي الحديث غاري وفي الحديث كن لسان كيسن جرو ان شاء الله غرو مفسرون بريدور متى وفي الحديث حديث كيتان اغتنم سامد يوكا غير بوجيات خمسا شن قبل خمس ودو انت شن 60 تاين شبابك قبل حرمك جتشودا درغغما كي وتون دلومين وصحتك قبل سقمك فياكن كي وصون دكوبسدين وفراغك قبل شغلك كن اللي حديث ما يجو وفراغك امس فراغك كي يروب قلنا قبل شغلك تون شاغلمين تو نموان si shagalu sittin nufin jajjabaad waginaaka durummaa kan kee qabadhuuti jajjabaad qabla faqrik otoo jechuudha hin faqiiromin wahayaatik hayaata kee jireenya kee qabad qabla mawtik du'a keetiin duratti jechuudha isa kanaafu hadiimni kun waluma ibsa waan ta'eef fassare malee keessan jiru riyaada keessa shariidhaan kun inshaallah saniifuu jechuudha walumaa galattuu waa osoo jechuudha hin dhufin silaa saammatu qabaa garuu namni keenya osoo ni ofirraa qabu waa isaa wallaala jechuudha. Hadiisni 98ffaan Araabiyaa kabaaba kanatti hadiisni arfaffaan ana Aishataa radiyallahu anha Aisha irraa jechuudha rabbiin jibbina sirraa fageessu. Anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ergamaan Allah kaana ni ta'e yaquumu kan dhaabbatu ta'e minal layli halkan irraa kan dhaabbatu ta'e hattaa tatafaxxara qadamaahu amma dhodhoowutti jechuudha. Hattaa tatafaxxara amma dhodhoowutti qadamaahu miilli isaa lamaan hamma dhodhoowutti dhaabbata. Faqultu nan jedhe lahu ergamaadhaan lima tasna'u haadhaa maaliif akkana hojjettaan jedheen maaf akkana hojjettaa maaliif amma miilli kee dhodhoowutti dhaabatta maa cinqamtan jedheen egaa yaa rasuulallah yaa ergamaa rabbii maa cinqamta maa akkana hojjettan jedheen وقد غفر الله لك وقد دغمت غفر الله غفر الله لك ربي نو سيدي سيجرا الرسي دربي جرا سيدي سيجرا ما تقدم وان دربي من ذنبك ذنبي خيرا وان دربي ربي نو سي أرارمي وما تأخر وانا تغنا وجدت اللي ربي سي هرارمي isa kamiif amma miilli kee dhodhootti dhaabattee of cannattaan jedheen jette. Qaala ni jedhe ergamaan afalaa uhibbu samaalaan hin ta'u silan hin ta'u afalaa
أحب سلا إن جالت دوجة لا أفلا أحب سلا إن جالت دوما أن أكون أن تو عبدا غربيت شكورا galatoon fataa ta'uun jaalladhu maaliyya ni jedheen. Eega rabba akkanaa godhee rabbi akkanaa godhee raawwadeen taagaa jedheen maala nama rabbiin galatoonfatu hin ta'uugaa galata isaatiif hin dhaabadha jechuu isaati. Gaarii muttafaqun alayhi adeemni kun irratti olii galamaa haadaa lafdul Bukaarii kun lafdii Bukaariiti Muslim maanaadhaan keessaa qaba jiran. Hadiisa kanarraa gabaabumatti wanni nuti fudhannu baaba jajjabaachuu jirra. Baaba jechuudha jajjabaachuu waan jirruuf hadiisa kanarraa oolumaa galatti gabaabattonni nu hubannu jajjabaachuu gara khayriitti jechuudha. Baaba jajjabaachuuti jechuudha. Yoo rabbi waa sii kennis baaba dabaltee naa kenneeraa yoo argadheeraa itti taa'u miti jajjabaatuuti jechuudha. Gaarii adeemni sagaltamii saglaffaan oloofi. Gaariidha. خذوا أديني سقلت مي سقلفان أكبابا كانت شنفان أنا عائشة رضي الله عنها عائشة راجت جودا الله نجيب نسير رافقس أنها عائشة قالت نجت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجم ربي نتا إجت عائشة إذا دخل يروسيني العشر كدن يروسيني أكز جتون كدنان رمضان الراجرة دوبا جرو جتون عشر الأواخر جتون ويا براتو بينس كدنان gara dhumaa ramadaana keessa jiru sana yeroo seen ergamaan ahayaa layla ni fayyisa jechuudha halkansaa akkas jechuun halkansaa ni fayyisa jechuun halkansaa silaa rafiitiidhaan ajjeefamu miti halkan inni immoo ta'a inni ta'a jechuudha. Wa ayqadha ni dammaqsa ahlahu ahli isaa ni dammaqsa jechuudha. Wajadda ergamaan rabbiin ni jabaata. Washadda mi'idhara ni jabeessa mi'idhara hidhaa isaa ni jabeessa jechuudha marxoo isaadha ni jabeeffata ergamaan rabbii gaariidha maaliif jabeeffata dhiiroo ibaadaadhaaf jabeeffata ibaadaadhaaf marxoo isaa gitti godhee jabeeffata bultii qurnan sana jechuudha gaarii muttafaqun alayhi adiimni kun irratti walii galamaadha wal muraadu muraadnitti fedhamaan wanni fedhame jechuudha العشر الأواخر عشرة كدن غرد أماتي جيتشو من شهر رمضان جي رمضان الرا باتي رمضان الرا جي جيتشو دا توكو كيسا قويا كرنن غرد أماتي جيتشو مئزر جيتشو نمو الإزار مرطو يوكاو وهو كناية عن الاعتدال إني فود أميتي جيتشو دا مال الرافود أمي جنان عن الاعتدال كناية فسرون أرقمي جرا عن الاعتدال غاري قرأتو راجيتشو يوكاو قرأتشو راجيتشو يوكا دوبا آنو راجيتشو يوكا فقاتشو راجيتشو مالتو جيتشو النساء بيرني رافقاتشو رتفسر مجان والمئذر جيتشو نقولي عن اعتدالي فقاتشو راجيتشو النساء دبرتو تنسار را silaa maali silaa halaal taadha dubartii ofii halkan ramadaanaa uhilla lakum laylata thiyaami rafasu jedhe garuu guyyaan isaa immoo hin ta'u guyyaan isaa dhorgamaadha halkan isaa halaal nuu godhamee jira garuu ergamaan rabbii immoo marxoo isaa jabeeffata jechuun jedhaa jira nawawiin dubartii isaarraa illee ni fagaata jechuudha hin shaagalamu jechuudha guyyaa kurnan kana waqiila jedhame almuraadu fedhamaan تشميره للعبادة مرتفتشو إساتي عبادة مرتفتشو إساتي عبادة مرتفتشو إساتي فيو مئزر جدا ممالي خنميتي موجد آجرك إيليران يقال نجد نما مرتو إسا جبيفتين شددت لهذا الأمر جبيفت أمريكا فانجبيفت جدما أمريكا سبتا نتدت أمالي جرو نمني خينيا كجابر أمريكا جابي فتة جتشودا مئذري هدا كيا يوكا مرتو كيا جابي فتة جتشودا يوكا زكي كيا جابي فتة جتشودا وان كنا وياكم ننكنا بوجيا جتشود أي تشمرتو جاري
أي تشمرت مرتفة إساتي جيتشود جاري أي تشمرت مرتفة جيتشود يوكا وتفرغت أوف كني جيتشودا أوف كني له عبادة سناف أوف كني جيتشود عبادة سناف أوف كني جيتشودا ما ناني سادا جيت kana hundattuu ni fassaranii walumaa galattuu wanni irraa argannu maali jennaan akka jajjabaachuun dirqamate irraa arganna jechuudha akka jajjabaatamuu qabu ibaadaa irratti gaarii baaba mujaahadaa keessa jirra adiimni 100ffaan jechuudha maashaallah hadiisa 100 qaraaniirra jechuudha astaadisu akka baaba kanaatti jiinni 6ffaan عن أبي هريرة رضي الله عنه أبي هريرة راجع الله جبنا سرافة يسوق قال نجاب هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجم ربي نجد المؤمن القوي مؤمن جبان المؤمن القوي مؤمن جبان جتشود مؤمن جبان خير تعالى وأحب جالة ما اللي إلى الله جرى ربي تجالة ما اسمه من جبان من المؤمن الضعيف مؤمن سدد أبار جتشود مؤمن سلافتارا مؤمن إسا جبات جالة مغر ربي تلي إسا تلي رجالا وفي كل خير شوف خيري خيستو إحرص بولولي جل نبي محمد صلى الله عليه وسلم بولولي هندوان خيري كيست تريفت على ما ينفعك غاري وان سفيد رتي أريفت خيري هند كيستو جيجو غاري واستعين يوخاوم غاري وفي كل جتشول الان وفي كل شوف كيس مو خيري إذا سناتي اسمها من المؤمن الضعيف تآبت إلى الله إلى وأحب جالة مار إلى الله قال ربي من المؤمن الضعيف مؤمن سلافة رئيسة جالة مار وفي كل خير هند كيس تم خيري أكذا ما ننسى هند كيس تم خيري أكذا مؤمن ندت دبانس خير ما مؤمن نجتشورا جبانس خيري دوما جتشو إحرسي لفاكي بولولي يوكا ججبات على ما ينفعك وان سفيد الرت ججبات واستعين غرغار صبر بادي بالله ربي غرغار صبر بادي مو نبلنا غرغار اكتمون مبدتين كاين ربي غرغار صبر بادي فتوكل على الله وحسبنا الله رغا واستعين بالله ربي غرغار صبر باد بسم الله جديدي ولا تعجز إن دتبين يرو خيري ويوجدتو ديمتو إيغ ربي نوف غرغار صفت مون دتبينغا وإن أصابك شيء يوسيتوك إجيتشو دا شيء ويوسيتوك ونطوك يوني كأيسيتوك إجيتشو فلا تقول إنجرين لو أني فعلت أي أدون أجت إنجرين لو أني أدو أني أتو أنجيتشو فعلت أجت إنجرين كان سلانتا كذا وكذا أكنا وكنا تانجرين أيه إتوانا كنا أجت إسلا أكنا وكنا تيرا من جرين yeroo umriito qotti galtee amrii san keessatti waa mudamte gaariidha walaakin akkana jennu malee garuu qul jedhi qadarullaahi qadara rabbiiti jedhi qadara rabbii natti murteesse jedhi wamaa shaa'a fa'ala waan fedhe hojjata rabbiin immoo jedhi rabbiin waan fedhe hojjataa jedhi قل قدر الله جدي قدر ربي تنتي مرتيس جدي وما شاء فعل ربي نموان في وجة جدي ملي أي تنكنا وجة كنا تيرا من جدين فإن لو كانت يوجد أتو جتشو كانت يو تفتح نبنتي جتشو عمل الشيطان هجي شيطانان ما بنتي جدا لو جتشون سلماو وجي شيطانات غاري لو جتشون جي شيطانا وان تيفو شيطانا كانت جان غافا جنتا باولي لو تيغانا جديدان غافا جتشو أرى لو كان نما جيجان بوري الليغو يا قياما لو كان نما جيجان إسا كان أفو وجي شيطاناتي جاني سيمبنتو وجي شيطاناتي رواه مسلم تدي إسا كان ودي جتشون غير المؤمن القوي
mu'mina qawiyyii jechuun gaarii shariidha inni kunillee. Isa kanaafuu jechuudha wanni nuti irraa argannu walumaa galattu baaba jajjabaachuuti jechuudha gara khayriitti baaba jajjabaatuuti irraa argannaa jechuudha. Hadiisa xiqqoo kanatti daballee dhaabna inshaallah. Hadiisni jechuudha 101ffaan astaabii akka baaba kanaatti 17ffaan anhu isumarraa jechuudha raawii amma dabarsinirraa jechuudha anna rasuulallahi sallallahu alaihi wasallam ergamaan Allah qaala ni jedhe hujibat gaarradamte annaaru ibiddi ni gaarradamte gaarii yookaan ni marfamte jechuudha. Girdoon kun irra caalaa afaanii gaarii gara gadi natti fakkaata. Hujibat marfamte annaaru ibiddi bishahawaati waan lubbuun jaallattuun jechuudha. Shahawaadhaan marfamte jedhan qaayidaan ibiddaa kun. Wama lubbuun jaallattu waan silaa arra lubbuun hojjedhu siin jettu hundaa dallaa ibiddaati. Yoo isii cabsite kakarii ibidda galuudha jechuudha. Hujibat ni marfamte aljannatu jannanni immoo bilmakaarii waan qalbiin si jibbu yookaa'u jibbuuwwaniin jechuudha waan qalbiin si jibbuun gaarradame. Fakkeenyaaf salaanni qalbiin nama hundaan jaallatu qalbii mu'minaa malee. Zakaa qalbiin nama hundaan jaallatu. Sooma waan khayrii qalbiin nama hundaan jaallatu jechuudha. Waan jannanni immoo waan akkanaatiin gaarradamte. Muttafaqun alayhi. Hadiisni kun riwaayaa Bukhaariin Musliimii jechuudha irratti olii galamaan. وفي رواية لمسلم رواية مسلمي فتاين كيست حفت بدل حجبت جتشورا حفت نمر فمت جتشورا بدل بوئي بكا جتشورا حجبتي حفت جنسين كرانا رواية كان عنيس كفير جن وهو إني بمعناه معناه ميسات معناه حجبتي تجتشور أي بينه وبينها هذا الحجاب جتشورا جن gidduu jechuudha ibiddattiitii fi gidduu namticha hojii kana hojjetuudha hijaabuma kanatu tahaadha dallattiyan malee gaafa dallattii saaqe itti kakarii gala jechuudha jannatallee ibiddallee faayidaa fa'aalahu yeroo hojjete jechuudha yeroo waan nama jibbisiisu hojjete dakalaha achumaan jannata seena akkas jechuun waan qalbii addunyaa kanatti si jibbitu waan si taatee ooftu waan qalbii nama taatee ooftu yoo hojjette khayrii amma qalbii nama taatee yookaan immoo qalbiin ni dafee nama fudhatu yoo waan akkanaa hojjette dakala jannatatti seentetta jechuudha. Yoo immoo jechuudha wama arra lubbuun keessi ajaju hunda isaa hojjette ibiddatti seentetta jechuudha. Maanaan isaa akkasiinuun jedha. Gaariidha. Gabaabumatti hadiisa kanarraa wanni nuti fudhannu maali jennaan gara khayriitti jajjabaachuu